Hashama harka fuune maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtan fayyaa jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyoon abdii qabnaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qabu jechuu jaalanna naguma keenyaa isin gubartanii akkam fayyuma keessanii isiniin jenna egaa arras deebi'ee dhufee jira maal isinii qabadhee dhufe seetanii egaa akkuma beekamu obboleewwan keenya baay'een keessanii gaaffii na gaafattanii turtan jechuudha. Samuun irraa jechuudha turee jira gaaffii kan isin deebisne hundaaf tokko gara WhatsApp akkasuma immoo imootiin warroon isin deebise isin jirtanii kaawwan immoo walumaa gala isin deebise jireetanii bakka tokkotti xiqqoonaaf isin mijatu yeroo baay'ee waan ta'eefina isin akkam jirtanii isin jedha baay'ee isin jaalannaa isin kabajnaa hunduma keessanuu jechuudha. Maal isin deebisuu barbaade waa'ee gaaffii keessanii ilaalchisee jechuudha. Obboleewwan keenya baay'een keessanii biyyaan baa jirtan jechuudha. Biyyaan baati garuu biyyaan baa yuutuubii keenya gari kasirritti ilaalu jechuudha. Maal biyya kamtu ilaala kan jedhu ilaalla nuti jechuudha gara Google Studiootiin. Innaa Itoophiyaa keessa warri yuutuubii keenya sirriitti ilaalu Itoophiyaa keessa jechuudha. Lamaffaan Suudiidha. Sadaffaan ammoo Dubaay akkasumatti fufa jechuudha. Innaa kanaaf baay'een keessan biyya laashtan jechuu barbaadetan obboleewwan keenya biyya arabaa jirtanii egaa gaaffii isin gaafattanii egaa gara biyyaatitti gallee waa'ee jireenyaa akkamii maal hojjennaa akkamitti jiraannaa kan jedhudha. Baay'ee keessan wal fakkaata gaaffii waan ta'eef egaa gara biyyaatitti yoo galan yoo harkaa qabaatan wanni hojjenne hin jiru jechuudha. Hundumtuun hojjetama hojiin baay'eetu jira. Yoo harkaa qabaatan garuu waan harkarraa waa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu waa'ee suuqii ilaalchisee suuqii obboleewwan keenya baay'ee gaaffii na gaafatta. Suuqii birrii meeqa bantee ati birrii meeqan banamaa naan jettanii ani suuqii erga banee waggaa 2 jechuudha. Waggaa 2 biyya arabaati akkuma galeeni saniin dura banameeti suuqiin banamee garuu ittiin hojjennee kaasuun banee ture jechuudha. Osumaan biyya arabaa jiru banee baay'ee ittiin hojjennee garuu waggaa 2 guutee erga banamee waggaa 2 guutee jira. Ani erga fikiyyaa galee iqaa waan muluu hundumaatti galchee jechuudha. Muluu itti galchee yeroo san meeqaan itti galchite kan jettan gaaffiin keessan baay'ee ani 50,000 itti galchee yeroo san jechuudha iqaa. Iqaa jechuun shaqaxa bichaadha beektuu miti 50,000 waan hundumtuu rikkaasha ture. 50,000 waan suuqii muluu guutee itti galchee dhugaatii akka bakka injiraa kookaa lallaas minaamin akkan hundumaa jechuudha bishaaniin qabatu wanni haala hin jiru jechuudha wanni suuqii jedhamu hundumaa itti galchee 50,000 jechuudha. Yeroo san maalis 50,000 kun waan hunduu rikkaasha ture. Waan hundumtuu rikkaasha. Fakkeenyaaf yoo isin fudde bunni yeroo sanitti kiiloo meeqa ture? 300 kiiloon 300 jechuudha. Dimaan 50. Bunni tokkoffaan 300 kiiloon. Har'a bunni meeqa? 1,300. Bunni tokkoffaan 1,300. Amma buna kiiloo 10 fide jechuun gara 10,000 wayii nama gaafata jechuudha. Ani isinitti mee guyyaa darbee 10,000 qabadee deemee kiiloo 10 fida jiree duraan ishigii fituu da'amni amma jechuudha. Duraan injir 25 finne jechuudha. Aga 7,000 minamna kaffallee 25 finne. Amma 25 sun gara 20 jala deemee jira jechuudha. 20 jala deemee jira. Bunni baay'ee tokko guddate. 20 maali 20 gara 30 jala deemee jechuudha. Innaa baay'ee waddadee yeroo saniif ammi garagara siniin jechuu barbaade. Gizee san nuti malakkaa meeqaan gurgurra seete? Malakkaan birrii 5 gizee finnu san. Garuu har'a malakkaan bunni tokkoffaan birrii 60 bunni lammaffaan immoo 55 sadaffaan birrii 50 jechuudha. Yeroo sanitti waan hunduu rikkaasha kanatti 50,000 nuuf jechuudha. Amma 100,000 biyaansi suuqii xiqqoo 100,000 jechuudha. Suuqii xiqqoo kana waan hunduun dabale. Fakkeenya jechuudha. Akka bunni kun amma kun meeqa dabale? 1,000 dabale jechuudha kiiloo irratti. Gizee san 300 amma 1,300 ta'e bunni tokkoffaa keessattuu buna Jimmaa jedhanii. Bunni tokkoffaa buna Baalee buna Jimmaa sirriitti tokkoffaadha waan ta'eef bunni isaanii sadaatii qaba guuraa minaamin hin qabu.
waddade deebisee fakkeenya kan biroo isiniif hodhe jechuudha. Barbaree shigiin jiraami baaltinnaan jechuudha. Baaltinnaan gisee isaanii nuti birrii 25 finne 30 gurgura. Har'aa meeqa ta'e birrii 80 ta'e jechuudha. Birrii 80 nuti amma birrii 5 irratti arganna jechuudha. Birrii 80 ta'e. Innaa bakka waan hundumtuu abidda ta'e beektu abidda ta'e paastaan amma gisee isaanii paastaan ookee akka Itoophiyaatti tokkoffaadha. Ookee gisee isaanii birrii 50 finneet birrii 55. Birrii 60 gurguraa nuti. Sobni maal go'a birrii 10 irratti arganna tokko irratti birrii darzana fuuna 24 qaba. Birrii 60 jechuudha. 50 finne. Ammoo birrii 100 paastaan takka birrii 100 ta'e ookeen mi'aa sun immoo inni 95 birrii 5 ol caala jechuudha. Bakka bakkatti ookee amma maal jedha 110 jedha. Nuti garuu ani mana gurgura 110 jedha nama suuqii xiqqoo wataa jiru. Innaa kanaaf gisee saniif amma garagara siniin jechuufani suuqiin. Amma biyaansi 100 jechuudha. 100 suuqii anas ta'e ilma banatani. Garuu waddade akka malee. Waan hunda dabale keessattuu kan dabale biyya keessatti qanqaalee buna tokkoffaadhaan lammaffaan barbareedha. Barbareenis 300 tokkoffaan bunis 300. Zayitiinis gisee sani leetirii 2 fuuna. Sababa lamaatiin leetirii 10 galchine jechuudha 200. Leetirii kun nama birrii xiqqaan galchina gisee sana. Har'a garuu leetiriin takkittiin 450 500 tokkoffaan nuugii jedhan 500. Wanni hunduu waddadee siniin jechuufan obboleewwan koo garuu wuddiyattaniinis ta'e akkasumatti hin argattu beektaa maaragaan hojjette hojjettan taanaan eenyumtuu jechuudha. Anamma nuti harka lamaan hojjeta. Gisee ani daa'ima qabu kaasutu seena. Kaasuun amma maal seetan? Dhugaa ministeera abbaa manaafis illee faayidaa qabu miti. Gin kaasuun garaa laafummaa qaba. Ani garaa laafu jechuu kooti miti. Hin jiraamee reere akkatti hojjetanii fidan birrii kana hin beekna waan ta'eef hundumtuuyyuu birriin isaa malee yoo badde siyaasa. Amma birrii keenya kana biyaasi 10,000 oltu birrii suuqii keenya namarra jira jechuudha. Duubee bichaan 10,000 maal godhan duubee uffatanii jechuudha. Diibee uffatanii jechuudha. Biyaasi uffatan 500 600 minaamin. Iffinnaa maalu namni yoo rakkate immoo garaa jabaachuu hin dandeessu. Amma kaasuun duubee kennaan taanaan yegiddi masagabuu qaban barreeffachuu qaban abbaa duubee sanii maal akka uffatee birrii meeqa akka irra jiru. Amma namni osoo duubee duraan galchiin duubee 4-5 olirratti fudhata. Birriin itti baay'ata illee machiin jira bakka karaa qayyarata. Dhugaa waaqa. Nama meeqa jechuudha. Nama meeqa kanatti dhugaa takka wayii maal lagoose seetaan narraa 500 fudhatte jechuudha. Paastaa minaamin saamunaa iskaayin kun birrii 95 jechuudha. Saamunaa minaamin fudhatte narraa. Innaa narraa fudhatteetti akka abbaa qabeenya wayii paastaa ani darzanan bita garuu irra sirraa lamanaa kenninaan jette ishii jedhee kenneef. Hin beeku garuu guyyaan argaa nan beeka naannoo keenya irratti akkuma achiisitti. Bakka ani namni ufee rakkate jedhee kenneef ishii jedhee kenneef jira. Guyyaa lammataatis ani jiru kaasutu jira. Annan jiraani garuu mana keessa kaasuu bira jira kaasuu raayis 600 fi birrii 20 fudhatte. 1,200. Deebitee guyyaa akka kiyya fudhatte san ittiin himne ani immoo kaasutti hin himne nan irraa fedhe. Deebitee immoo guyyaa lammataas akkuma irraa ta'e galgala kaasuu gurgura. Suuqii yeroo baay'ee safara keenyatti galgalaaf ganama gurgurama jechuudha sirriitti. Guyyaa kennu namni hojii oola. Innaa ammas fudhatte akkasitti fudhattee birrii Ameerikaan erga daasporaan maaliin ofii barri haadha ijoollee 5ti. Alaa Ameerikaan erga jetti garuu bilbil maal ta'e hin qabdu maaliin akka ergee fi meeqa lakkoofsa jaamatiin na fakkaate balaanu. Innaa waan akkasii hin jira. Kanarratti nama goobazii ta'u bakka nama garaa jabaatu. Suuqii kan hojjetu nama garaa jabaatu. Suuqii bichaa miti wanni hunda nama garaa jabaatu. Namni akka kiyyaa kan hojjetu. Amma namni baay'een maaloo buna malee wal hin danda'u mataan keenya zoora. Buna kenneef immoo maaloo sukkaara malee suuqitti anu ga'een beeku mataan keenya zoora maaloo nama guddaa kana waan ta'eef bakka akkuma haadha xiyyaa sallaalee ani nan kennaaf. Garuu isaan maal gootu? Uffatu daandii qayyaratanii achumaan deeman. Bakka nufan birriin achumatti dhugaa siniin jala 10,000 oli birriin keenya bichaan kan suuqii ala jiru jechuudha. Amma hunduu warra duubeen irra jiru safara keenya hin gahan 6-4 6 nufan jechuudha safara keenya. Innaa ani immoo wanni kiyyaa amala koo keessa yoo alatti illee arge jechuudha.
yookiin immoo tasa ijoollee soo ergan birrii amma fakkeenya birrii 200 fidanii 100 waa bitatanii galan birrii hafte san irraa muru. Garaa na nyaata yookiin hin qaban hin jira. Gara laafummaan hin ulfaata Itoophiyaa keessatti. Maaliif gowwummaa nama godha? Kanaaf immoo nama jabaate bakka nama xankaaraa nama kostoo jira. Amma kaasuun ana caala inni immoo ana caala. Ilaalam maal jedhu seetan osoo qiban kaasuun hin jiruu jedhan. Yoo duubee ta'ee gibbii oli seenan alaa akka ka'u. Gibbii seene suuqii seenan jedhee nu kan jechuudha. Kaasuun hin jiru yaa kaajaa kaasuu haasoo kan hin jiru jedheen achumaan hin jedhu. Takka wayiitu maal gootee seetan. Sukkaara fachuufte duubee kiiloo 3. Amma sukkaara fachuufte guyyaa duraa bunaa fi sukkaara saamunaa narraa fatte ji'a 3tti guyyaa meeqa abbaa manaatitti himee ji'a 3tti naa fidde. Abbaa manaatitti himee jechuudha isa. Achi amma kaasurraa fachuu guyyaa lammataa ufte nan ari'e. Ufteetu na gaafatte naan hin jiru jedhee mokoroonii fi ruuzina kenni ijoollee hafan hojjedhaa naan jedhe. Duubeen kennu jedhe kan duraan na jilchite waan ta'eef. Amma guyyaa deebitee immoo ergasiis akka aga tutturtee dhufte. Dhuftee kaasuun hin jiru naan jette. Kaajaa suxxuwe. Kun amma na yaamaa jiru. Hin jiru jedhee. Achi booda xiqqoo turtee immoo ammas deebite. Amma deebitee jennaan kaasuu argatte. Gizee duraa anatu jira kaasuu argatte. Kaasuu arganne akka ishee ta'e immoo sagaleen beeku. Kaasuu naqe. Achumaan anis suutuma jedheetu manni wal cinaa jira. Kan suuqaan walitti seesisu saarbisiin biraa cinaa jira jechuudha. Isuma keessa jedhee nan dhaggeeffadhe. Achumaan kaasuu maaloo siifa fida boru siifida boru gabaa deemata siifida sukkaara kiiloo 3 naa kennetti na jedhee itti gabaa baatee tuma siifa dinna wanna kanaati jira. Amma suuqiin itti akkaakaa jiru garuu cufeen jira inni akkaakaa jiru. Innaa kanaaf wanni hojjetan wanna baay'ee jira garuu hojii irratti immoo siireesii taatanii hojjechuu bakka. Nama garaa hiruun hafu dhugaa siniin jedha. Maaliif namni hin jira barnoota tokko amma hiyyeessi kun fuutee deebise. Gini warri waa qabu kun hin deebisan dhugaa dubbachuudha. Innaa suuqii amma yoo qabaatas akka kuma 50 kan jedhe suuqii guddaa banachuu dandeessu. Garuu katamaa keessatti hin ulfaata. Kiraatu ulfaata akka malee yoo caafii irratti argattan malee siniin jedha. Innaa kanaaf na yaamaa jiranii muddamee nagaa naa taasisan jaaladha. Viidiyoo biraatiin walitti deemina. Ciao.